olkaime hariguya kote Jesus Christos harana rufera bellamni ko Jesus wajin harray bellamni ko Jesus wajin harra harrumay harruba manuma kanay manuwa kara ani samanen nufe harrakase iga Yesusin igi ko iga normalitera kanaboda hospital rake iga ergifachu iga furachu akkanan jere abbanko waya muchakana yelo jal kabe akka simbral kanitin kabe sanaboda indeme rukubikun malitige terame iga isa damaksu iga isa sosochosun qabu igan qabu aketo hospitala iga funate qatalata erga igichi qatalame boda igi nannasa kessa damake ka takkatti boya yero diga sana furanne hinukuba yore ke diga sana hospitala warra banki diga bra qatalate godatu garu hayata harrakele Jesus iga kosati lallaba turte allola sera garabu batabayara kusam barbachusu aliniga kota kacham sera deraje amen harraniga ko mucha ko kesa tanakayra wagayo amen amen hallelujah esa sirukuba kubigo ganko plastika ni miya yo kambon maro jadama ishi bon maro jechun dukaji wal qabateda duki ko akuma jadame diga o mishu dhabe jira diga dima diga adi platelet kan jadamu o mishu dhabe jira ma akuma jadame ero danin diga fudadde sochoa jira diga sene fudatu malen sochotu ero digi sun numu socho undando baye na dadabsisa ero ma digi sun numu ya hemoglobin nama kan nama fayya tokko kudalama ol ta'u qaba so kanko namni saddeetini sindema kanko shantu qalamatti gadi bu'ee ture yeroo sana gara 11tti ol naabutani yeroo ni gadi bubbu isa fudhachaan deema hammarratti isa fudhat ala sadi fudhadheera isa fudhat landmark hospitalitti hordofa banki dhiigaatii fuudhu garuu achi fuudhanii si qaxxalu har Yesuus itti si qaxxala amen kotul bay come on shibahado saraba hadiaba pat abane adat Jesus Jesus ni ram dagale sajra jere Jesus la akajere rufe iki ke ni dagale sajra jere rufe ani mo wai diga Jesus lallabi yero lallabi sa lallababe arraguya kokkatembare amen ulkasa fidi referi keber fidi me brother bakka arraguya gosa duma ta'u qaba hede man dhufe do adda addaas dhaqeera yaa waaqayyo hin hojjeta garu waaqayyo guyyaa qaba haa ta'u malee garuu guyyaan irraa kun isa duma ta'u qaba hede man dhufe bakka murteesse dhufe igi ke malate Yesuusira amen Jiru injere mana Yoruba danda'am lallaba keessanis ilaalaan ture YouTube irraati isa booda igi ke jiru bakka Yesuus ijin eda bakka akkasumatti ni haasaa bulaan ani boora dhufe maal lallabe waa'ee dhiiga Yesuus ati moo maal rakkat dhiiga holkaasa harka keessa innati rakkatteef innati itti bo'aa jirtu wal argata Yesuus wajjin maalotti marmi uga waaqayyo san hojii isaa hojjedhu keessa gogse waaqayyo amen 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 akkuma keetti dhiiga harraa kee mana yaalaa nagum amen waanuma mucaan waan ati ittiin sochootu isa akkan ittiin sochoo godheera waaqayyo amen amen baay'ee wajjin rakkatte baay'ee wajjin hin rakkanne biyya Hindiitti keessaa jedhanii biyya Hindii gaafa dhaquyyuu yaalli isaa yaala lama qofadha kan inni qabu
Yaalli inni jalqabaa boon maaroo tiraansplaanteeshinii jedhama. Dhuka sana dhuka qaama namaa keessa jiru sana obboleessa haadhaaf abbaan tokko wajjiniin taa'ame qofarraati fuudhamee kennama. Inni iyyuu immoo namoota umriin isaanii sadarkaa gara gadiirra jiran irratti effektiif ta'a malee namni hundumtuu boon maaroo tiraansplaantii waan godhateef iyyuu saksiidiin godhu jechuudha. Maatiin keenya kiristaana hundumti keenya lafa nuyi naqin hin jiru iddoo kadhannaa iddoo baay'ee deemnee jirra. Gaafa dadhabnee jenneeti yoo deemna kan jedhuudhaan mana waaqayyoo irra deemaa turre. Kan ammoo mucaa hiriyaa koo wayii tokko natti hime isa kana nu hin beeknu iyyuu turre. Torban lama ilaalamtanii natsaasaa ta'uu isaa ilaaltee rifeerii isa kanaaf isa dookteriin dhaqee እንደገና laalchiftu fiddee dhufte. Ameen.